Esa terjemte chunga fi timti tawlo ashama isini nyacha ana makaki yo barbada no apin jedama manna ni tergamu mana kaba tubi kanda sale bagi gamma de sinde tumbarba erade ko garesh sinde tumbarba gamma chunke gamma chungi yakata ibeta bayena watu amakabeti nama simbo kabeti nama bagas gesi bagada biki yero era injifante bakkata nagesi injetu barba ejni sigudsi tere taaddaru dan kuntamte bakkata nagesi gammadu ke tifis ana bayena gammachi ummanni kanu akkamati la gammachuni si bayena gammachi se bara hojii gaarii bara jijjiirama bara tarkaanfii gaarii sinjechu au hunduraafis jinaaka dhaabbanu abdiin qaba asga'u keetiifis baay'ee gammadee jira akka waan nufi guyyaa kongireeshinii kan keetis laalee gammadee kunoo mana keenya masimattaaree kaatee akkamitti na eeddare ani kunoo dhufee balbala kararran jira baga gammadde si jechuun barbaada kongireeshin si jechuun barbaada kan keetiif kataaddadu amalli keessan baay'ee nama ajaa'ibsiisa baay'ee namatti miidhagatan galatu በዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጋቢዬ ኮንግራ እንኳን ደስ ያለሽ፣ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናል ተቀላቀልሽ። በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት የብዙ ጊዜ ሀሳብሽ ነው አውቃለሁኝ። በጣም ወዳጅ ጓደኛዬ ናት፣ ከምንም በላይ ማከብራት ወዳጅ ጓደኛዬ ናት። አንድ ቤት ብዙ አመት ሰርተናል። በጣም ምርጥ ልጅ ናት። ያው መለያየት ተለያይተን ነው። በጣም ነው የምወዳት። የብዙ ጊዜ ሀሳቧ ነው ዩቲዩብ ለመስራት ሳካቱ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ጥሩ ነገር እንጠብቃለን ከሷ። በጣም የምታስቅ ልጅ ናት፣ ቀልደኛ ልጅ ናት እና ተመልካቾች ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ጓደኛዬን እናሳድጋት እላለሁ። ምርጥ ናት። ብዙ ነገር ከሷ እንደምንማር ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። Ashamaak huunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u isinin jedha arragaa mana obboleettii teenya kaabaatu argamee jira. Isinin jedha warroonni hin beekne yoo jiraattan ani siifantuu bin jedhama. Isinin jedha obboleettii teenya kaabaatu baga gammadde baga guyyaa kana siin ga'e baga guyyaa dadhabbii keetii argite waan hunda obsite bakka sittiin tolle rakkachaa dhibbachaa baga guyyaa kana siin ga'e baga gammaddee gammachuun gammachuu keenya baga gammaddee siin jedha kaabaatu hedduu tokko sii gammadee jira. Ani dhugaa wannan dubbadhu tokko wallaalee jira. Baga guyyaa kana siin ga'e baga gammaddee kaabaatu siin jedha. Akkasumas maatii ishii warroonni taatan maatii ishiitii fi hordoftoonni ishii baga gammaddanii siin jedha. Maaliif jennaan osoo subscribe like share gochuu baattanii guyyaan irraa kun milkaa'inni kun sin wajjiniini isinis baga gammaddanii siin jedha. Baga walumaan gammadne gammachuun keenya egaa kun jalqaba isaati malee dhuma isaati miti. Gammachuun keenya aga dhumaatitti nuuf haa ta'u isinin jedha. Maatii ishii warroonni taatan baga gammaddanii baga walumaan gammadne isinin jedha. Gammachuun keenya karaa fuulduraattis akkanumatti kanatti fufee nuuf haa ta'u isinin jedha. Egaa obboleettii teenya koongiraa isin jedhee jira. Egaa baay'ee nama gammachiisa. Wanta tokko dadhabanii mudannoon hedduu natti nama mudate yoo waan tokko bu'aasaa argatan hedduu nama gammachiisaatti lafaanii dadhabbii ofiisan guyyaa firii kee kana baga waaqayyo siin ga'e baga si gargaaree. Egaa akkanatti miti akka laayee kanatti osoo hin ta'in waan hedduu keessa darbaniiti mana namaa akkuma biyya ormaatii fi mana namaa keessa jirra. Kanaaf waan hedduu nama mudata. Kanaaf mudannoo sana hunda dabarsite guyyaa har'aa kana guyyaa gammachuu keetii guyyaa kana arguu keetiif waaqayyo baga si gargaaree baga siin ga'e siin jedha kaabatuu fi baga gammaddee karaa fuulduraattis waan gaarii fi akkasumas immoo uummata keetii waan fakkeenya taatu waaqayyo si haa godhuu ni taata jennee yaabdanna. Akkasumas maatii ishii warroonni taatan akkuma duraan jajjabeessa turtanitti like share godhuudhaan jajjabeessa isiniin jedha. Egaa gammachuun keenya akkumaatti fufetti nuuf haa ta'u isiniin jedha. Koongiraa kaabaatu baga siin ga'e baga waaqayyo guyyaa dadhabbii keetii firii keetii si argamsiise siin jedha. Baga gammaddee gammachuun keemmoo gammachuu keenya waan ta'eef hundi keessanuu baga gammaddanii. Ani hedduu tokko gammadee jira. Karaa fuulduraattis immoo waan gaarii akkasumas fakkeenya uummata keetii waan gaarii tokko
kan fidde dhuftu waaqayyo si haa godhu ni fidde seenee abinne jira maatiin isheetis immoo akkuma duraan jajjabeessaa turte sana laayik sheerii gochuudhaan bira dhaabbadhaa isiniin jedha akkasumas guddaa galatoomaa isiniin jedha maatii fi kaabatu warri taatanii isiniin jedha egaa kan maratan xumura nagaan naa turaadha isiniin jedha ammas laayik sheeriin keessan bira dhaabbadhaadha waan biraa haftanii muti nagaan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafune jirtu hordoftonni kaabatu. Baga jiraattan baga rabbiin sa'a kanaan isin gahe obboloota kiyya qaqqaaliiwwan. Baga gammaddan. Isiniin jecha obboletti koo qaalii kaabbaa baga gammaddee baga rabbiin firii dadhabbii kan keetii ijaan si agarsiise. Rabbiin ijaan si argisiise si hadhan dhamsiisuu sin jedha. Nama waan gaarii dalagee saba ofiitiifis Ufifis itti fayyadamu rabbiin si haa taasisu jabaadhu tan duraa caalaa jabaachuu qabda namni waan dadhabe tokko yoo ijaan arge jajjabaataa dhufa obboloota koo hordoftoonni kaabbaatu marti keessanuu firiin dadhabbii keessaniiti kan ishee qofa osoo hin taane munni tokko kophaa isaan ni aara malee hin boba'u akkuma san namni tokko kophaa isaa okta deemu ni xaara malee galman gahu kanaafu obboloota koo namni nama qeequu fi namni nama deeggaru jiraachuu qabaata kana yoo jedhu namni nama deeggaru waan atiin hojjettu san irratti daraanuu si kakkaasa kan si qeequllee dogongora kan kee maal balleessa jettee akka dhaabbattee uf laaltuuf si fayyada obboloota koo akkuma kaleessa deeggartanii asiin geettanii ammillee deeggarsa keessan obboleetti kennarraa kan cinne isiniin jedha jajjabeessaa jabaa ofii abbaa jabeeffata jedhanii miire olaa jajjabeeffannoo isiniin jedha obboleetti kiyya qaalii kaabbaa baga gammaddee irra deebi'eessiin jedha elf mabruuk congratulations jedhe jira haadhoo kiyya baga rabbiin firii dadhabbii kan keetii ijaan si argisiise jabaadhu jajjabee intalaasin jedha hundi keessanuu hordoftoonni kaabbaatu marti keessanuu baga gammaddanii baga waliinuu gammannee gammachuun obboleetti kenna gammachuu kenna mara isiniin jedha obboloota koo akkasumas warroonni bakka obboleettiin keenya geettee kana ga'uudhaaf dhamaata yaan xaaraa jirtanii isinillee akka abdiin kutanne guyyaan hadha obboleettii keenya qaqqabe kuni akka isin qaqqabu abdii horadhaa jabaadha dalagaa isiniin jedha jajjabaadha jajjabee ummata kiyyaa fayyaa ta'a baay'ee gammadee jira gammachuu irraa wanti haasa'uyyuu na jalaa baddee jirti kanaanuu obboleetti kiyyaa elf mabruuk sin jedha nagaa fi rahmata rabbii keessanaaf jiraadha bakka jirtanitti nagaa rabbii keessanaa ta'a isiniin jedha obboloota koo fayyaa ta'a fayyaa daha turtii gaarii isiniif jirtu hordoftoota kaabbatu akkam jirtan nagaa keessanii an nagaa fayyaa kootiin nagaa kootiin isiniin jedha kaabbaa teenya qaalii congratulations baga gammadde siin jedhee jira baga waaqayyoon si gammachiise baga firii dhamaatti kee argatte siin jedha obboleettii kiyya baga gammadde congratulations hordoftoonni kabbatuubi baga gammaddan kuni hundu aarsaa isin gootanidha malee kabban ofishee iddoo kana hin geenye osoo isin cinaa dhaabbattanii jabaadhattanii jajjabeessuu baattanii kabban iddoo kana hin jirtu kanaaf congratulations baga gammaddan hundi keessan isiniin jedha ani immoo obseetuu bidhaa subscribe like naaf godhaayi isiniin jedha kabban immoo jajjabeessaa nama jabduudha funduratti waa gaarii nu qabattee dhufti waan ta'eef nu jajjabeessaa isiniin jedha like subscribe share bira dhaabbadhaayi video waliif daawwadhaayi beeksisa irra jalaa waan kaasina waliif daawwadhaayi wal jajjabeessaa wal danda'uun aadaa keenya nuuf haa ta'u wal jajjabeessuun aadaa keenya nuuf haa ta'u isiniin jedha congratulations obboleettii keenya baay'ee tokko si gammadeen jira gammachuun kee gammachuu keenya gammachuu kee waan ta'eef baay'een si gammadee sin jedha obboleettii kiyya qaalii congratulations hordoftoota kaabbaa tiዩብ akkam nagaa jirtu kaabbaa tiዩbii kana like share subscribe godhaanii
Kabiye guddaa si jaaladha. Congratulations. Baga gammadee siin jedhee jira. Kabbaa TV kana like, share fi subscribe gochuu hin dagatinaa siin jedha. Galatoomaa bye.